طيبات رمضان جيني والجالتني خولوا لي صومتي والقافتني دبي خرنا في رمضان طيبات رمضان جيني والجالتني خولوا لي صومتي والقافتني طيبات رمضان جيني والجالتني خولوا لي صومتي والقافتني رمضان ديني والجالتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل شمشي. نجي عمي فيوما. مالي الرا مالي جرتا تنم بريار كاك أبدا. زبر خيسم ما دبجرا تنافين أكنتي واللسا. خيسم ما نيسادو فوديمتي. رمضان كاسومنا. سونكان ما دفامري إفما دفا جالا كاغوتة ما دفجرا. واني سينجيا كمسا رمضان دفجرا وانو لينينو ساسومني إفيف دفيسينا تكانو تخوج جنسي نينين بينون جنينتي تناسما جامله جالا كاغوتة دفا. أكمغا. تكا يوم سومن نانا كاجيني تول نينين بين. هاي أكم جنة والمريانة تور. Bakkaan soommanni fiifseena guyyaa lakkaawwateeti itti uffaddoon tana keeysan jiruuni. Taati qishnaatee tana yeroo takkallee dhiistu. Hoggaayettu. Qishnatti hin jiru laal dhugatti hin jira. Soommanni fiifseenaati woomana gaafachuu barbaaddeen an dararin ka'a. Keeysaan fidee ameni. Qishnaatee dhiisiti waan soomanaan olnee nu nakkanniga. Waan soomanaan olneetu. Akkas taanaan gaa. Yoo kennan waanuma wayyaa kennanii mana jalaan seeqaa eegunoo waan wayyaa fudhadhu waliin naqi. Maal gaa? Maxxana kan soomanaan harkiftee waliin naqi. Ajaa'ib. طيبات رمضان جيني والجالتني خولوا لي صومتي والقافتني طيبات رمضان جيني والجالتني خولوا لي صومتي والقافتني. عمي maal hin dhageessuusa? Maal jette Shamshi? Keesha kuntaa qabaddu haamee so'aa fudhatta. Keesha kuntaa qaqqabaddeetta? Bar keesha kiyya kana alaa fi keessaanuu qaqqabaddeetiin na jalaa dubbachuu dideeti. Yooni fi afaan isaa biitatummaan na dubbadhuuf mee? Haay akkam gaa? Didee haay kamiin godha? Keesha maqaddaatii fi huccuu firaashaa qalama manaatiis ni bitan naqaaddee soomana ol seenu jira. Yoo namaaf taate malee yoo nutumaaf taate tan qabnuu nuuf taateeti tanuma nuu mimmiici. Akkam gaa? Ranjiinis taatu tanummaan baranaatu barra bareedduudha irra waa nyaanna. Ollaan agartu warri ollaa dibatanii jiranii waa hundaatti bitatanii jiranii ati yoom qabrii keessa dibachuu deemta? Laalla qabrii keessatti hin dibadhu ammoo haa taatu akka ofiitti bulan malee akka ollaatitti hin bulan walumaanii mana kana keessa jirra rooba kamiitu ammeedhaaf qarshii kophan roobi osoo waaniin qalamaan bitu san miskiina itti nyaachise qabrii ati baantu sun qalamni naa dibamuun oolu iyyee. Siifiin irraa deema akkam siyaa bal'attu idaama maqaan qabne na seete. Ati qalama manaati ranjii manaa tanaacha mana dhiiftee deemta? Ranjii manaati akkam gaa? Ajaa'iba qabdeen maatu nuti huccuu ofirraa hin jijjiirru qalama manaa diimaa kana keessa akkamitti eenye gaa? Mana kana diimate kushiina fakkaata. Akka ofiitti itti bulan malee akka ollaatitti hin bulanii. Akka ollaatitti waan jaleellee irratti gammadin akkamitti jiraannaa? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيا شيخة. نجيا فيا. نجيا سيو. مالي ستكا يا إيتي سنلي وان دقيني أخوما كاكا خيسان أسغوريتين بر كاكا خيسان دقيتين أسغوري بر تكال لين دقيني. سنين بيقاني أفان مسيتين والله لي. ميدا بو كسيمتي لكي. تلا شيطان ليجي ميشيري كمين راتا. ميدا با أبا. أجايبا كبايلو ماتو بودتي ماتي بيفشون كرتال ناتو يسابون أولوها. يعني تكادو بيدي سنلين دقيني دي. أكان جيلا لبا. Dugala lak mang karadi mujurutin sa jolle dan arata kamali du bizanin dagenya jetin bar asgoreti mali somman sene somman sene kanan isin yaai godun qabde dabba mega fadwan du biragorani mi bartoni ya sheikh sheikh amena dagayka kisha makadda huccuu firaashaa qalama kana mana diimata kana dibannaan jeen meetum badi qabdi waan dalaganne yoo arrattiin hin faayidain akkami mega abba akkasi dhigo aadaati ammoo gisee soommanni seene isin tanaaf jettanii wal baduun qabdan gisee soommanni seene dura qalbii tolfata malee namni manni tolfachuun diliiti xiqqoon qalbii waan diimtuu tana keessa qalbiin si tolti hoyi akkasumaanoo ammoo tanaa jettanii wal dhabuun qabdan hojiina jirraa malee mana keessa jirraa hin beeknu nuti akkanaami nu haayega abba akkaan jeeteetis yoo qabaatanis mana tolfachuu waa maara koon qabdu ammoo ani taniin isinin joo kara kiyyaan abba
qalbii tolfatan malee mana tolchuun dura yoo danda'anii ni tolfatan waan rakkoo qabu miti ammoo gisee soommanni seen qalbii teessan tolfadhaa isin baramma yoo wal baddan soommana kana keessa ibaadaan teessanuu silaa soommanni soommanuu deemtan sunuu isinirraa qeebaltiin qabu yoo jaalalaa fi zanniin teessan isin badde isinirraa on qeebalamu soommanni abba kanaafuu wanni isin godhuu qabdan dhokkoba lokkootii jaanii dibichanii qalanii abba Kau dibicha gurguranii lokkoo wallaananii jaanii akkasii badii tanaatu irra hamtoodha ibaadaa tan soommanaa tanaatu irra so'aaba qabaati mana dibachuun diliiti xiqqoodhaati tanaa jettanii waliin dhabina abbaa irra walii dabra ofii waliin jaati jaalalaan soommanaa hin isiniin jaan naagalte Sheekh Abrii dheeraaddu dhiifama abbaa mana kiyya jaalalaan jiraannu nu wayya dhuftee baatii Ramadaan jiinii wal jaalatanii qawwalloolee soomfii wal gaafatanii dhuftee baatii Ramadaan jiinii wal jaalatanii qawwalloolee soomfii wal gaafatanii. Dhiiroo mucaan kuni jimaan fiixeensa duraanaa guurii mana kana naakaa ijihin laata guuree naakaa jiramoo laata akkuma aadaa isaatti. Boo Amir eessa jirta? Kootume waan hin godhisin jee gootee jirta laata? Abbaa maan jettanii irraanfadhee bara ammaa hunuma taha ay ammaan deemee sii guura. Hay haboo ijoolleen ammaatu dhisiin waa'eef hin dhalanii haa silallettu gaafa keenyaa waa kanaa miti maali irraanfanni dilli kun laata aduun tun seente moon seenne dhiiro ijoollee mee warri sa'a qabdan sa'a laale Amire sa'aan qabduusa aduun tun seente moon seenne. Seente. Mee qarraa kiyya tokkos laaleetiin tamboo tanatti qabsiisa. Hay saboo guyyaa kana qarraa kiyya irra ooltanii dhagaarraa darbitanii amma deemtee naaf fiddamoo naaf fiddu mucaa oola jinniidha maaluma ta'e kun guyyaa kana qarraa kiyya irra ooltanuu qa. Abbaa soommanaa hoo qabdaa furanii tumatan bootuutanii afadhu hammaan sii fida. Naaf fiddamoo naaf fiddu arra mucaa inkaartaawa jimaas dhiiftee qarraa kiyyaas dhagaarraa darbitaniiti kunoo hay. Baatii soomanaa kana sheeyxaanniidha jira hajaarsa keenyaa kana maaltumaa gaddiise. Os ati ijoollee fi na iddoo maaltu naqee miti ijoollee tana narra baaftee jirtaa bar hay maaltu si galchu amma booda dubbii tee dhageenyaan xalayaatan teetiin sii kannaa beeki maali booda tana qaaluma kiyyaa hin qabdanii. Miti kaa abbaa ati haalaal irraa soomantee haaramitti furtaa sanuu tambootan kooranaaf guusa oltiyee horaadonni musanii. Koronaan soroo isin mucaa samucaa arra guyyaa guutuun anuma qaraa oolanii taniin jeen takkan dhageenye jimaan naaguru jee siin finne. Hay abbaa siifiin fidaa garuu afaan kanatti soomantaa kan sambootti duudu kan biraa barbaaddadhu takkaa haa achi duuborradhu bakka rabaafattu. Mucaa qoola arra eessa olte. Hay makeenaa warra bakarna seete kaniin aara duubaan baasu. Hay mucaan maal ta'e dhiiroo arra. Yaa Rabbi sitti lallabaa hiyyeessa kee rakkataasiitu qaba. Wansi malee eenyuun gargaarsa qaba dirmataa qooda qaba siinna qaba. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh seeniqa akkami dhagiyaami. Maaliin seenaami sultaan nuqaas taraawwiidha giseen nu geesseeti. Awootiisa tapha odeessite hoo taraawwiyaa miti antarii takka hin danda'u taraawwiliitiin sagadaa deemdaqiin akka torbattiin si eegaa harba ciiseetuma si eegaa. Maali immoo fardiin akka taraawwii irraa isaan bifte sun. Arraba lama miizaan anna sossoosee barra diigameetiin taa'u jira maaltiin beekasa. Waa lamaan. Tokkoffaa koronaadha walitti hin dhufinaas ni jaanii mire. Talamadaaqa aftira jettanii qaakunoo ifiin harraqeetiin ciisu jira bar waanuma hangana jaamuu ta'a waan hin nyaadhee hin beeku cinaachatti wargaluu dadhabe. Wayii takkaa lamaa midhagee shurbaa fi laafisoo dubbaa mixaaxisii fi timira busaan busaa misira. Hojjaa ashara khuskhusii fi bariisii wanni takka hunarraa nafne barka amma tokko faa maqaa isaatuun beeku bar. Duba kan dila kana itti guurte kun waddara moo baazaarii nyaataati? Waa baazaarii nyaataati miti haa taatu immoo waddaraanoo maali sila eenyunni? Waddaraa jechuun nama waan namni soddom akaafee subaata nama soddomii nyaatee galgala galfachuudha kaa'o. Manni yoom jaarama miggaaran malee bahaa dhihaanis wal gargaaran malee. Ala keeysaan irra wal jaaran malee qayra bahuu dadhabne taybanu baaftu malee tumsan qabnu yaa goytaa rabbii jabaasi malee. Shamshi. Soommanni irraa akkam fakkaata irraa fuulli keeyyee waa kan duriimi fallag jaawee nama soommanni hin fakkaatu. Soomanni baranaa hullaa faadaa'u beelaa deebuu takka illee hin qabu warra bareedduu nu haa godhu. Akkasii haa ta'u malee gaabarraa. Akkasii miti namoonni baay'een gaa nutti akkasii malee soommanuma akka baranaatu nagarree beelaa deebuu jaanii barhomachuu jirani. Akkam jechuu keeti
warri hidhannoon isaanii laaftuudha kuni akka malee homatanii jechuu qiyya. Hidhannoon isaanii laaftuuyi. Maali hidhannoo waraana abbaan ta'a? Lakki hidhannoo jireenyaatiin baana nu kaasi qaamee boruu fi iftaan ganda keenya kanatti keessa dheyneeti ummatatti abooradii dheyna. Abooradii kurnan duraadha qamoo kurnan boodaati. Wallaaluma keenyaa fi kurna boodaati dhagaa turre malee kurna duraati sababa nuu qabaayyee. Abooradii etteeti koronaa mana nu naquu deemta. Yaa haadha ibsaa kiyyaa gandarra deemnee bara harka nama fuunee kaanii ziyaarree koronaan fidannu. Namoota sababa koronaa kanaatiin waan ittiin soomanan dhaban raashiina fuunee fi waan rabbi nu kannerraa hirree fi akka soomanan goona kanaafeeti akkamiree. Shari'aan akkuma kee kana jette. Soommanni baatii rahmataa waan taateef rahmata namaa gochuun namoota harka qalleeyyii ta'an akka itti soomanan godhaa soaba waliin qabdanii jetti. Dhugaa keeti soomanni kun beeltii waan taate nama agarsiisa. Kanaafuu naafiyatiis namoota rakkataa ta'an kana akka soomanan goonaan siin jaa akkam jetta. Dhuga baanta waan beelti taate har'aan arge nama beelaa hunda ni gargaara. Sirri jette muslimni obboleessa muslimaati. Dhuftee baatiin Ramadaan jiini wal jaalatanii hawallolee soomtii wal gaafatanii. Assalaamu alaikum akkami warri Suufiyaan nagiyaa? Waalaikum assalaam sultaana seenika abtira jirra kun qottu abtira. Ni nyaadhee warqa bakkaan nyaadhu waan qabu. Seeni qottu kun armaan gattaa taa'ee kun bakka banaa sana hin taa'e. Haaya meeqa isinumaa jechaadhaan bismillah jaa waan illee hin danda'u nyaata kana. Maali akkaan si argu kanatti nyaata dadhabde fakkaata maali isa tuttuquma jirta haati manaa akkami salaa fayyuma. Haadha manaa tan ammaa baantamoo ta du'i. Faayoon baana kaawwan. Amma xiyyaa mii barra ilmaa miirooti ani miizeedhaan ta'eemi. Akkam jechuu keeti gaa ilmaa miiroo go'eettu. Soommanuma kanaaf jecha afata manaa taatus magaarajaa fi qishii baqaddaatis barra akkuma ajaa'ibaati. Nyaata taatus daranii barra kaniin takka ayyaan argin soommanuma kana jechaa gooti barisin. Duba kun maal qaba balachuudhaa miti alhamdulillah jee sultaan keenya haadha manaa gaarii harkattee wati. Dhiisii tana ramadaanaaf fuudhe. Ramadaan kamtu fuudhe yoo? Lakki akkas hin jenne jaartii xiyya tana soommanaa fuudhe malee ani fuuneen siin jee. Xiqqoo isaa kan kee kan hin dhiibne isa. Dhugaan baanaan siin jee waan dur hin goone dili soommanaa jechaa gooti naa fuudhe moo soommanaa fuudhee waddanii wallaaleeni. Deemnurraati dumaashiti jaa wal dhawar kuti geesse. Boodhaa boqonnaa dhageessu. Ana. Kaasii kabiraatiin baana. Maal jette? Hai bakka tana waajjira poolisii ta'uu ni dagatte. Hin daganne lakki waajjiruun poolisiitiin dhufee wayii. Gori kaas duuba maal barbaadda sila? Haxxishoo tokko laalajjeetumaan. Haxxishoo gaa'etu. Jechuun kiyya shakkamaa tokko kan kalee waajjira poolisii kanatti asidhan tokkoon laalaaf hin deemu jira. Ajab yoomiis shakkamaa keenya haxxishoodhaan moggaasu jalqabdan. Eegee koronaan dhufee haxxishoonis waan shakkamteef shakkamaan shakkamuma inneeti haxxishoon bira qonni. Dubbiin teetuun ajaa'ibaati. Mee maali silaa wanni harkatti deemtuun tunoo? Wanni hin deemuun tun aftira. Waqtii haftiraa ta'uu beekeeti. Maaliin jee wanni harkatti deemtuun? Aftiraan hin deemu jiraan jee. Wanti joggaa keessaa tun maaliin siin jee? Wanni joggaa keessaa aannan. Aannan eega taate banii dhandhame. Ani aannan hin dhandhamu. Seera dhandhamin siin jee? Seeraan dhandhamuun jee. Kan dhandhamu aannan. Maaliif hin dhandhamu? Wanni hin dhandhamneef eega koronaan dhufee meeshaa nama tokko afaaniin tuquun dhorkaa waan taateef saniifin seeraaf hin dhandhamu. Ajab akkas taatu harkarra naqee dhandhame. Hin dhandhamu. Boo dhandhamin siin jee seera. Seeraan dhandhamuun jee. Akkam jechuu kee? Eega koronaan dhufe kana harka fi saamunaa fi bishaaniin sirriitti yoo dhiqatan malee afaan funyaanii fi ija hin tuqatinaayin seeruma bihee miti. Saniifin hin dhandhamne harkarrattis. Ajab hadeemuunti seeruma baasaasa? Naaf baase kooronaaf baase. Ajaa'iba tunis. Diraamaan kun walta'iinsa waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Gursumii fi tuuta aartii hawaajaa Gursumiin kan qophaa'e yommuu ta'u taatonni diraamichaa akka poolisiitti. Ana Abdii Muumeeti. Akka Aammeetti. Ana Abdinaasir Abdisamati. Akka Shamshiitti. Ana Fariyaa Muusaati. Akka Sheekaatti. Ana Ibsaa Nuureeti. Akka Suufiyaanitti. Ana Abdinuur Ahmeti. Akka Sultaanitti. Ana Abdukariim Suleemaan.
akka abbaatti ana abdii muumeeti akka ilmaatti ana Amiir Jamaal.